mana nyaataa aadaa fammayyaa kakuumaammee nyaataaf dhugaatii aadaa sadarkaa olaanaarraan kan ga'e keessattuu nyaatawwan aadaa kanneen akka ancootee caccabsaa cororsaa ukkaamsaa fi kanneen biroo irratti maamiltoota alaaf keessaatiin kan jaallatame. Kanaafis lammiiwwan keenya laga gamaa yemmutti dhufan dirree xiyyaaraa irratti duraan dursa gara sammuu isaaniitti kan dhufu akka mana haadha isaaniitti hoteela isaan simatu hoteela kakumaammeeti. Qophii isaarraa eegalee hamma bilchaatee maamila bira ga'utti qulqullinaan kan hojjetamu hoteelli kakumaammee ammas kunoo sadarkaa isaa ol dabaluudhaan paarkiin Xooxxoo keessatti qilleensa akka baaduu habbuuqqatamu waliin bakka ijaan ilaalamee hin quufamnee fi mana daran bareedaa qabatee dhangaawwan isaa mi'aawaa wajjin tajaajila eegalee jira. Kanneen maatii waliin dhufaniif bakka mijataa addatti qopheesseera. Kutaan VIPs mijatee sirrateera. Isin qofti kottaa nu bira dhuftanii waan dhabdan hin qabdanii. Kanneen cidha keessan qopheeffachuu barbaaddaniif bakkeen lamaanittuu cidha keessan bifa yaadannoof ta'utti isiniif qopheessina. Teessoon keenya inni lakkoofsa tokkoffaa Lidataa Gamoo Awaash darbii shanaffaa irratti argamna. Akkasumas inni lakkoofsa lammaffaa paarkiin Xooxxoo balbala isa karaa Addisuu Gabayaarraan seensisu irratti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911645238 yookaan Duwwaa 913239448 irratti bilbilaa Kakumaammeetii jedha. Hoteela akka mana haadha ofiitti itti fayyadaman hoteela Kakumaammee. Nairobi saamunaa dhangala'aa biqiloota uumamaarraa kan qindaa'ee qulqullina sadarkaa addunyaa kan eeggate bifaaf urgaa isaatiin jaallatamummaa kan gonfate oomisha saamunaa qabatee dhiyaateera. Hoteelaaf dhaabbata garaagaraa keessatti sirnaan qulqulleessuu laawundarii kan gargaaran jeelota laawundariif barbaachisoo ta'an argannoo haaraa kan of keessatti dabalatee barakinaa ammayyaa bifaa fi hanga barbaadamuun maamiltoota isaaf dhiyeessuutiin ni beekama. Dabalataanis rifeensa laaffisuuf gabbisuuf kan fayyadu oomisha kondiishinaraaf shaampoo adda dureessaan oomishuu irratti argama. Saamunaa dhangala'aa Nairobi yemmutti fayyadamtan yeroo gabaabaaf salphaatti uffata keessan qulqulleeffachuu irra darbee ooliivii fi guuloo oil kan jedhaman qaama namaatiif kanneen barbaachisan waan of keessaa qabuuf gogaa harka keessanii ni laaffisa. Akka salphaatti uffata keessan qulqulleeffattu baasiif yeroo keessan ni qusattu. Teessoon keenya laga Xaafoo CCD manneen jireenyaa fuulleetti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 913939141 yookaan Duwwaa 923161150 irratti nuuf bilbilaa. Nairobi saamunaa dhangala'aa. Sadikida Abba bara bara Vakansia Yesusida Faisan Alatera Ifa Budasa Arganera Faisan Alatera Ifa Budasa Arganera. Kabajamtoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii guyyaa ayyaanaa bareedaa kanaa nyaachaa dhugaa taphachaa akkasiin nutti bohaaraa jirtan abdii guddaa qabna. Nus illee akkasuma guyyaa har'aa sagantaa babbareedoodha kan dhiyeessaa jirru. Diraamaan keenyas waan fakkeenyummaa gaarii qabu ture. Obseedhaanis egaa guddaa galatoomii ittiin jedhe. Egaa obseen akkuma sagantaa jajjabeessaa irratti torbaniin dhuftee maamiltoota ishee galateeffattu. As qophii ayyaana galma Kakumaammee keessatti qopheessine irrattis keessummoota ishee maamiltoota ishee qabattee dhuftee yaada babbareedaa fi turtii jireenya isaan amantii isaanii keessatti qaban hundumaa gaafate. Waan hambifte hin qabdu hundumaan isaa gaafatte. Egaa isaanis waan hambifatan hin qabanii warri mana keessan teessanii ilaaltan baga kanatti bohaartanii gammaddan isiniin jennaa ergaaf barumsa cimaa irraa argattu jennee abdii qabna.
egaa ayyaanni kun akkamii? Ayyaanni kun baay'ee bareedaadha namatti tola. Mee guyyaa ayyaana kana mudannoon hin dhabamtu xiqqaattu haa guddattuuti. Mee guyyaa ayyaanarra mudannoon si mudateen beeku laata? Egaa mudannoon akka mudannootti kan na mudate yeroo tokko namicha hiriyaa koo tokkotu guyyaa ayyaanaa qophaa masaa manatti maal anaaf naan darbu jedhee foon kiiloo tokko bitatee galee qophaa masaa hin fuune dargaggeessa bitatee galee kiiloo tokko inumatti taa'e. Tumee muraan tokko achirratti hafte abbee. Muraa tokko achirra kaa'ee garaa gamaan ga'ee morma ol kaasee ciisa. Balbala rurrukuteen ol seene. Akkami haa nagaalaa fayyaa ol deennaa galata waaqayyoo naan jedhe achi ol. Maali ree maal taate naan? Abboo kurtii kana quufeen gajjechuu dadhabeedhe maal yoo gajjette maal rakkoo maalii qabannaan dhaggeeyaa dhangalaa'edhe sodaadheedhe. Naan ammoo akkanas si dhiphisaa jiraaree naan gatii qurxii si'aanaa ammoo beektamni akka inni dhaggeeyaa dhangala'uun barbaadu jedhe gatii baay'een itti baaseedhe. Ergamma kana si dhiphisaa jira ta'ee quba kee ofitti dhooftee of keessaan baaftuun jedheen. Ati immoo koostaa naan jedhe utuu lafti qubatti dhaan jiraate ishee hafte kana fuudhee keessatti lafaan hin dha'u turee naan jedhe. Egaa mudannoo akkasiin na mudate. Mudannoo baay'ee bareedaadha baay'ee namatti tola. Mee kanatti aansuudhaan egaa sagantaa qabna mallee mee kam sagantichi? Sagantaan nuti taannee qabnu egaa faarfannaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya isin bohaarsuudhaaf isin gammachiisuudhaaf gooftaatti waaqeffannaadhaan isin butuudhaaf egaa haal duree hedduutu murree jirra. Gara fuulduraatti kan nuun waamnu faarfataa Iddoosaa Tarfaati. Iddoosaa Tarfaan gara waltajjiitti dhufee faarfannaa tokkoon dhala jedha. Gara waltajjiitti dhalafeera itti aansuudhaanis akkasuma nan dogoggore. Egaa Iddoosaan gaafa dubbatu giddii jechi afaan isaa keessaa ba'a. Gaafa inni faarfatu moo akkuma isin argitan nan sobe. Gaafa inni faarfatu akka dhangaa dhadhaati akka dammaati kan afaan isaa keessaa yaa'u. Gaafa dubbatu garuu jecha tokko dubbachuudhaaf baay'ee cinqama. Inni kun egaa akka maal jettaati? Uumama maal goona? Tolee egaa amma na sirreessaa jira. Mata dureen faarfannaa manuu faarfattu maalodhe? Dhala dhaalaati. Dhala nyaata. Dhala nyaataa guute. Amma biyya lafaarra dhala nyaataa guute. Dhala dhaalaatu jiraachuu qaba malee. Dhala nyaataan barbaannu dhala dhaalaa barbaanna. Dhaloota nu dhaaluu barbaanna. Dhaalaati malee dhala nyaata duwwaa ta'uuni gaarii miti. Gubbaad kaasii ala dhaalaa qabaachuun barbaachisaa jedha. Tole Iddoosaa egaa baay'ee odeessisuun barbaadu galatoomaa gara faarfannaa isaatti waliin dabarra. Laatame jiraataan nuuf kenname taa'umsa jalloota saraasu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Ala dhaalaa taana malee ala nyaataa hin taanu. Baga gammaddan ishee guyyaa kana arguun koo carraa guddaadha. Waan hedduutu darbe waan baay'eetu darbe ani carraa kana argachuutti baay'een gammada. Haleluuyaa. Guddifachaan hin dhumne shaagona. Haleluuyaa.
tani dala 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 tani dala 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 tani dala 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 tani dala dala gudi bachane numne anis mapagabu no pal mata mirka ko mata ko gadin kabomi dala 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 tani dala 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 tani dala 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 tani dala dala jali go dala dala tani dala dala gudi bachane numne anis mapagabu no pal mata mirka ko mata ko gadin kabu dala 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 tani 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 dala dala gudi bachane numne anis mapagabu nam farmada mirga ko mata ko gadin kabume dala 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 gudi bachane numne anis mapagabu no farmada mirga ko mata ko gadin kabu gudi bachane numne mati atis mapagabu no farmada mirga ko mata ko gadin kabu ni dala 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 jali dala 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 gudi bachane numne anis mapagabu number mata mirga ko mata ko gadin kabu gudi bachane numne anis mapagabu me number mata mirga ko mata ko gadin kabu dala 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 tani dala 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 Jesus fajira malay malade de tambona boba hajara sene biuta konangola dusema na timame hindu ke wanta kosi ata shoma kabdu kan kedali ke oli nanjere Jesus dali kan gudi bachane numne anis mapagabu number mata mirga ko mata ko gadin kabu dala 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 Limbabadu alafa Boa faida yero Tu fadem bratare Kosida bakangabo Dala 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 Ngode bachane numne Anis mapagabu Number mata mirga ko mata ko gadin ka dala dala anis mapagabu number mata mirga ko mata ko dala 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 dala
la. Nuti kana duaf miti gubbara qabna bidire erga dalota banne ab maftenya hakamaranne lafsina hallelujah dala 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 hallelujah Anjali dinako because in sinilanda tu argate yo dabe wakayo da dirugo gudu Anjali diabilos because in sinilanda tu argate yo dabe wakayo da kanilanda tu Anjali setana because in sinilanda tu argate yo dabe wakayo da dirugo gudu Anjali diabilos because in sinilanda tu argate yo dabe wakayo da dirugo gudu Anjali ontase kanolke gabuse wakayo chamse karabana wakayo namana wakayo chamse karabana wakayo chamse karabana wakayo chamse karabana Anjali setana because sinilanda argate yo dabe wakayo da dirugo gudu argate dabe because sinilanda tu argate yo dabe wakayo gudu Anjali Romade, Opanse, wakayo chamse Abana, karabana wakayo chamse Abana, Wakayo Chamse karabana Karabana, Wakayo Chamse Karabana. Minni sabaruta zaibsu inninu flatame jiratanu kenname taum sajalluta sarasu inninu flatame jiratanu kenname. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyatti guddaa akkasiin gammadaa jirtan abdii qabna. Faarfataa iddoo saadhaanii guddaa galatoomii waaqayyoo siin haa eebbisu ittiin jenna. Amma immoo kanatti aansuudhaanii agarsiisa uffata aadaa mana uffata aadaa Antiikoo waliin. Egaa keessattuu televezyiinii mo'aa kutaan jajjabeessaa mana uffata aadaa Antiikoo waliin ta'uudhaan uffata aadaa agarsiisa uffata aadaa qopheessineerra. Agarsiisa uffata aadaa keenya maal akka fakkaatu waliin daawwannee deebina. Galanna ta'uu isaafi ulfinna ta'uu isaafi boqobaana ta'uu isaafi saganna ta'uu isaafi.
kabajamtoota daawwattoota keenya mana agarsiisa uffata aadaa ilaallee walitti deebinee jirra. Amma immoo kanatti aansuudhaan diraamaa gaggabaabaadhaa fi walaloo qabna. Ayyaana gaariin waliin dabarsaa isiniin jenna. Harranuu fidee faharaa inni nuuf laatame jiraataa nuuf kenname. Yesuus jedhateera andaraa Yerusaalem keessatti. Indoo dhalateera hundumaa fi dhalachuu saraan kan kee urjoonni warri lakkaan hin dhufanii dhufuu isaaniirraan kan kee danda'anitti Yesuus dhalateera dhalachuu saraan kan kee wanta baay'ate innoo as hin jiru waan guddaatu ta'e. Nufani. Marco. Corona. You're just a teeny. Hello. Anam. Bilbila mana kaani deemani. Imamani duba mana yechira kan argite tamti karaatti. Ila akka isaan dhufanii farsoo buusii waan isaan barbaadan godhiifi jedhan. Mammaa kee jiran miti? Adaraa ayyaana kottaa. Barana biyya manannee asumaan ba'e ayyaana. Afaan koo baasa afaan kee akkuma deemamiyaa. Maaloo kottula amma seeka. Daabboos tolcheera sadi barbaadu sanas naqeera beekta kaarga qoommoo. Eeyyela adaraan ture.
saraan kan kee wanta baay'ate. Warra mana. Akkam anime? Kolfa kee qubannaa kee keessa jaaladhu. Maal mataa kee mooyi? Maal ta'ee? As jala qorfataa taa'e? Miiccattee moo? Ayyoo jibbi. Akkamatti? Warra achi keessaa fakkaata. Warra achi keessaa daabboo tarcaagaa maal basii bidoo? Ila kedeemu amana diistanaan. Maal deekamu kaawara mana? Indeekamanii taa'ee maal taatee? Ayyoo jibbi. Isa kana achi keessa argitee beektuuti? Nama akkas godhatee deemu. Ani qorfattan jiidhaa wayii qoraa ganama miicee naafa qoradeen. Shurrubbaasaa si dabale hawwituu tokko jira. Siinii margee. Dhadhaa hawwituu tokko jira. Maaloo dhiisii shurrubbaan barbaadu maal taatee? Maaloo gitti qoyyaana kana qabbaneeffadhu gubbiin kee musi jalaa bu'e. Nan deema naas. Maaloo ishee moo daabboon nyaattu? Naa kenna daabboon qofa nyaadha. Maaliif seeti? Maali biddeen si lakki dhugaa. Babbaan aduun biddeen. Ni dhugaa nyaadha. Baay'ee nyaadhee deemana. Kana wayyaare. Kanuma nyaadha. Isarratti immoo toorratti harcaa maalitti eeguma akka yaaddoon akka. Hin harcaa nee kamu warri mana kana ayyaana nan galleema. Maaliif hin galleema? Maal akkamittiin? Bilbilli si jiru tiire. Muka turatti jigame turki. Muka irratti Calachiisee waan sini bukeessaayi. Amma gaafa babbaan du'anii kanan naqe gaafa nas dhufe jechuudha. Maanni isin farsoo garbuma nama biraan jiru. Maalo dhugi. Aannan sakana jaalladhu waan cimu hin jiru mana kana keessa xiqquma ishee. Maaloo. Dhugaa waan cimu naaf danoo kan wani masaan qabu. Ani waan barbaachuu dhufe sana beektaa dhimmatti. Hin barbaaddaa? Isayyuu naqeera naan jettee. Maaloo. Akkuma asitti natti toltu dhugaa. Maallee dhungan nama keessa barama. Kunoo dhaqee raamsas. Maaloo laasa meeqaa? Ani isa qopheessa. Ani laa kanaaf fedheen dhufe waan si dhibu. Waamicha meeqatuun qabu. Irratti akka dhufaaru bilbileera. Maal itti meera? Isaan garuu sagalee isaanii sirriin ho'ifatanii ma dhufaaru natti fakkaata. Suma duwwaa taphatee. Baay'inuma hanaxxanii akka kun jirutti. Beeka. Dhufaaru. Babbaan kooyi lubbuu isaanii amaaru. Erga isaan du'anii warra kanatti babbaa godhatti fakkaata. Dhugaati isaanuma abbaa kee gootee jedhe isaan nama gaariidha. Maal gobbiin bareeda isaanii. Mataan irraa dhumuun babbaa godhuritti Bifti isaanii wal fakkaata jechuudha. Wal fakkaatu. Garaama tokko keessaa ba'an jirta. Waa namatti tola. Dhugi kamaaluu. Naqamanii kan argite. Maali? Mbuulattoota jechuudha. Dhugi rakkina hin qabu dhugi. Harkaan tolaaman. Maaloo maanni toltaanii dhugaa waaqa. Biyyaas akka kana naqaan ture yeroo mandara masarataa. Ayyaana mana kana dhufee kana tun dhugina ayyaana jalqabu beektanii. Dhuguma. Ergumaan asitti galee mana meeqa dhufa. Maaloo amma waan magaashaasa tokkotti si heerumsiifanna malee. Etteere. Maali? Tuma yaadaati. Buna tokko ni gidduutti dhiise. Rakkina hin qabu. Dheeraanoo nan eegaa jedhatti hojjetadhu. Dhaqee fiduure. Rakkina hin qabu. Yerga dubbadhu qabee keessi sasanan godhu. Si gargaaru? Lakkii waan tokko. Ani hojii mana kana keessaa guutuudhaan wata hojjeta. Maarree natti muni yeroo damargee waa'ee kiyaasoftee quuftu. Na jaallatu. Dhugaa waan sanyii akka keetiituma kan biraa argate natti tolan jirtu amma biyya. Biyya jiru kaa heerumanii dhumani. Ati maaliif hin heerumne? Allaa godhaa. Yoo barbaanne dhiisaadha waan ta'eef. Isuma ta'ee dhiisuu yaaddee kanaaf si barbaadu dhiisuu reemman. Maal godha gaa? Maallaa godhaa? Mataa kee garuu iddoo lama kaa'adha. Warri kun. Baga ayyaana muggaan isin ayyaana. Atillee baga geesse baga dhadhachuu isaa geesse. Nagaadhati. Jirra kunoo nagaa. Erga maskanaattis wali nagarre. Maali taa'e jechuu bitadhuuti. Boraatti sana bitadhu. Nama gooftaati. Nagaadhee isin hundumtuu. Akkam bahe. Nagaa galata waaqaa. Ayyaanni kun attama. Baga geesse kana. Ifa gaariin dabarsaadha. Meeqottu mee gidduutti dhiisu natti cime. Biddeen wayii ka dhufu? Biddeen yoo dhiise biddeen reefu. Maaloo nyaata? Nyaata dhugaa biddeen. Maatii wayyaa. Daabboo. Daabboo farsoo. Daabboonis jira yoo mataan ta'e irratti jajjabnu ta'e. Farsoo garbuus nan dhuga. Isa kana fudhatu? Fudhu isa kanas. Fudhu mee dhufu? Si farsoo maa godhe sakana buusii farsoo. Sakana buusaa sakana beeksisa. Sakam. Sakana. Maaloo na. Badaa miti.
Halo. Bu'oo bada sambalee babbaan fanu baay'ee jaallata. Maaloo ilaalime. Maal gochaa Innoo jirti? seeminaa qabanii marki ishee dhugaa rabbii kan. Maal gochaa jirti? Asitti ta'a. Ila kana dhugi. Yoo barbaaddees immoo isa kanas siin buusa. Buusiif isa kana wayyaa fedhiisu maal nama gootii. Isuma kana wayyaa. Garaa nama boqosti fedhiidha. Haadha firaa? Naqinati kana mana keessatti sassat. Garaa nama boqosti maal nama gootii. Achi keega. Farsoo garbunaa busishtam. Maal gochaa jirti? Guyyaa lafa farsoo garbuu dhuguu gowwaadhaa kun. Maani dhiirarra nunne mooni dhiiraa. Dhiira dhugaatiin nunne nu dhiira ta'e lafa dhugaa rabbii. Dhugaa dhaati kan? Maal dhiisaa kan nyaachaan jira dhugaan jiru. Yoo akka taate. Maal jibbuudha moo? Isinii dhuga. Dhugi dhugaa waa qaba. Waaqayyoo si fayyadu lakkaa'in. Badasi. Kafee si wayya kana nuti taana dhugaa. Ilaame? Maalta hari turan ni jaarraa. Waan itti jaalladhu. Waan itti Yesuus dhaqaana Galiilaatti maal godhe? Bishaanitu yoo dubbisuu baadhe illee beeka. Injijjiire akka namoonni sun dhuganiif. Ani Yesuus baruma qixachuutti namannoof. Maalati immoo daadhii sameessaa maalati daadhii sameessaa isa kana Kanaaf yaadannoo isaatti kana gochaa jirtu qaba. Machootanii dhuddanii. Kakko. nama miidhagina. Namni kunis. Nagaadha. Bagaa. Iddumatti inni isa buna. Nagaadha miti fayyaadha. Nagaadha. Baga geessa. Sagaalee kan qabu badaa nagaadha. Maal taa'achu? Jirta. Wal kan kufne. Haa maaloo. Acha walumaan gaggaa. Gagga. Tadi kufta jadi sudah ditanya. Bagaa ayyaana bakka keessa. Bakka walumaan geenye. Waan nuti ta'e ni biroo. Ati waan uffatan. Ani sim dobra ada dari kufta sim. Dhiira kaa. Lakkiin Kana dhugaa jirtu si. Gosame ayyaana. Dhiirri gaafa cidhaa hin dhunnee fi dhiirri gaafa ayyaanaa hin dhunne dhiiraa. Biyyaayyoo akkasuma ni beekama. Ayyaana. Aadaa keenya dabar kun. Keessumaa isheen kun aadaa keenya dha biyyatti beekama. Buusi buusi. Daabboo dhuga achirraa. Buusi ati maali daabboo maali nyaata? Maal ta'uu sin garuu? Yesuustu dhalate malee Yesuustu du'e. Yeroo ni duusoo ganaa gadhiina mul'unyaallee. Ganaa mul'unyaannaadha. Ani waanuma mana kanaan natti tola. Harkuma kooti. Iddoo biraa Oksijiinii qote dibarkum. waanuma isuma Yesuus achitti godhee fakkaata. Isa tamma jette kanatti hin dandeen. Oksijiinii moo? Isa kanatti hin dandeen. Akkasatti isuma mana fayyadamu. Isa tenna keessa laayyoo. Mana Akkasuma kana gaafa ayyaana. Kanumaaf jedheen tura. Akkatti godhan sitti immoo Akkamitti na taate biyya keessanii akkamitti na taate? jalqabayi biqila jira. Biqila dhuubda. Biqila dhuubdee erga sirriitti sukkuumtee dhadhaadhaa soogiddaan erga sukkuumtee booddee guyyaa sadii ukkaanfamee kaa'ama. Isa booddee gidduu bunni keessaa jalaa bu'e. Isa booddee geeshoo kan jedhamu jira. Tumameetti namanni immoo. Qixxaasaa immoo qofaatti qixxaata. Itti nama egaa maali siin jedhame? Dhadhaasaatti irraa cululluqa waan Maaloo akkamini? dhadhaatti na ta'e Dhadhaa ho'aa sabtee keessa buusa. Sitti barsee baadiyyaa sana. Dhadhaatti na bu'u. dhadhaa qaba kun. Soogiddeet qaba. Soogidde? Muuziqaa ganamaaf nuun ban ture. Iddoo isaatti bu'anii wallaale. Diimaatti bu'anii manni isaa guutuu immoo diimaa lafatti bu'ee dhiisu dhabanii. Waan akka muuziqaa. Maal godha? Yesuustu dhalate. Aboota taa yaasee maalu jeeqinaa Yesuus hin jeexan jibba. Yesuustu dhalate miidhaa? Eeyyee. Yesuustu dhalate har'a miti? Eeyyee. Maali buusi dhugi? Ati immoo keessumaa mee? Maali ati Yesuusee Gaadhi isaa keessatti bu'ee. Bukadhu? Ati immoo ganuma deftee kuufta deftee machoofta. Buna kanaa Walqixa dhumne ni anaafati. har'a dhalate miti? Eeyyee. Har'a dhalate miti Yesuus? Gaafatti dhalatte. Adii utuu eddii? Kiliffatti immoo siin galti. Ati meetu isa nan jedhaa dhiisatti. Yesuus har'a dhalate. Dhugaa yoo garaa isin dhukkubee garaa dhukkubbii keessanii dhugaa. Yeroo ni dhalate iyyuu araqee Maal sin ajjeesu? meeqa baase gaafa ni dhalate kan Yesuusiin miti. Gaafa ni dhalate boqqotee meeqa dhufe araqee. Hangaran jedhu dhugaa dubbachuuf baay'ee dogoggoraa. Baay'ee. Laate har'a ayyaanamti hafe. Ayyaanamti har'i. Ayyaana maali jennee?
Mee kama ayyaana cakka. Ate ayyaana miti ani. Ayyaana maali? Itu Yesus tu dah dengar dah ni. Yesus tu dah Ada dah miti. Sababa sabo. Kagana tahu kabdu. Awak Yesus kabdu. Akhirnya sagale Waaqayyo. Nada Yesus lah. Apa itu ate tu? Waaqayyo kasih cahil mazam kennu bitti biya la bajalan. Kenmo isatti kadaman hunjunu jirenya barabara kabatu. Akan singaru bajar. Bajani talunan balisa. Talunan balisa. Saini kya? Amma di. Nanu gano. Sitting kaba. Asrana kaya kamu nanu ga. Cila jadi mana? Ate. Yani dia. Nang ada. Lagi tahu kau. Si era makan ki. Gamachu? Gamachu? Maya kita mana kita? Tira ko. Gadira ko. Kalau tu kan jenis. Kung ganun po, ada tu ba? Malam baru. At ganun ba? So, nang kabina, isin nang kabina. Kuat. Mana tak? Nabi ko lang kawat tiduti. Nang kabina si. Mali, dia rajin mali ugun jalan tu. Dia rajin Alo na mali balisa. jalan tu. Ofi ke sani bajar. Umuri dar guma ke sat. Ayen ke sat. Kucu kabdu si. Ate tu le mai. Nama karara. Mari kita tu le lagi baru kau deh. Al ganna ba ya chandra. Ganna ba mana kana kesa. Yokin at ganna ba yokin an gasim ba yokin. Nama tu. Emang jauh deh ada. Emang jauh deh. Ba mana kana kesa. Uga. Ani kara anak ugana na jirenya da. Kasi sulo kana apa ke sat. Ayana ta ayana suni motu mawa ke yo tiga lutun tane. Isab jiratu isab tane. Ada yang mana? Ayana besar. Ayana. Anak kita nggak ada ayana. Yo asre mo be gero ma chao isu manu go munji bar. Sara sarka bada ingo mada. Machoftu. Rugi mai. Asa. Ate kau ya ate buat. Asa. Yesus tu imor mita ate. Sebab Yesus dalam dia bakal guru car tu. Yes. Mana ada gambar ate, ada gambar tu, orang gambar. Gambar jar tu saya kagak nanti. Gawan ni tu mulunya ta, gawan ni dah tu mulunya ta. Malu boleh zoom. Banyak dah borat. Karena juga dia maju tu. Ate ada berat ni tu. Ani ni mandi se. Gapa ni jadi te. Arake okko tebe kapite. Amma moka Yesus inge arginari marif tu. Makanya Yesus ni setiap naik boleh tu orang borat. Ate Makanya Yesus ni arake ke setiap naik. Arake ke. Jadi bishan jadi tiga gede sama itu. Jadi Yesus ni. Ada. Bisa dari tiga dari Yesus. Dari nudu, dari ni jirui. Jiru? Dari budi. Yesus ni tiga. Iya sih ada gue demo. Jadi Yumala kairan batu. Sorry saya bilang. Bori berbadi ni. Makanya. Adi mali na jure na hafta. Amma khabar junsi Yesusi bin khabar junu. Lideri saka Yesusi guyara lo tha saka khabar junu bi. Yesus tu macam kami kata. Are you what? No. Are you too? Apa apa? Nela sana. Are you kumala ma kurasaga? Are you kumala ma didra? Como era mais bizarro? Yes. Nah, velho. Yesus tu como era mais bizarro? Era dua dele. Adi refa. Dua. Marka khabar junu. Ugat dua ni tu. Boleh ke sama tu berlalu ke di mana boleh dua ni. Ada mai. Ada Kalau ke? di jirenya. Dua ada ke boy. Ada ke? Abu Riman ni kan rumah. Harafra. Macam ni. Khana bi. Macam ni. Abu Riman ada macam betul. Juga macam ada kelewa kayu. Macam. Macam je ramai pinjau. Macam tu pun nama mirip mana macam. Nama. Gabay macam push. Kita mata. Gabay macam mati. Pakainya karara tu kuhadin ta. Juga ni agar nomor kutu dia. Alat tu khana tu kuhaga macam. Si saya ke gue cuk kelesa nungkuftan. Anggaru macam ayu buat kelesa nungkuf. Kelesa gue. Bila ada ke gua. Mana saya mau. Ini beda batu batu. Itu dah ya sih. Wangi gawa ini bedu batu. Wando ko uga kabdiru. Ishita itu. Uga jenni wangi. Inje malin je. Yeroga ni no uga I tokola mafuda. Toko wadi pada. Masih wadi pada. Ini macam mana tu pada. Tak tahu. Ela, ini lokasi sa. Siapa? Ini jajah besar. Ini dum Aku dum. berbau. Mana kisah? Apa ni? Jangan mata kerja tu mandu besar. Dah boleh dia mana kalau kisah malah kali ni. Amman ni kurpa aku nak kasar berarti duduk baca baru aku ni. Ufe, jadi sama tu gak kasih gak.
Ufuun immoo albaadha. Maadha. Heddaa gachuma keessa. Tokko. Cubbama la Kana godhuu keessan dubbii. Cubbama la qulqulluu taphachuu barbaadamu nu biratti immoo akka waanii cubbuu hojjetee hin beekne. Cubbama la akka keetii hojjetamu sabnaa isaa. Waan godhan hin beekani dhiisaa fi. Waan barbaadde asirratti. Ayyaana kana. Mana jijjiirra Amma keessan hin qabu. Mana dhiiftee isaa lakin jijjiirra. Ani ayyaana kun immoo yeroo machaa hin gomma. Deemna. Ati galtu reeffati dhugaa siifereeni siiferee ishee malee siriise malee siine baay'ee jaalladha. Torbee naannoo. Baay'ee si jaalladha. Torbee naannoo ayyaanni. Haraqee mana kana baay'een jaalladha. Naannoo torbee dheeraata. Qaabii gadi baasina. Obboos margee hunda keessa hin jaalladha. Ati kottu rannee dhumnaan. Aba'u mutichi. Ben. Aba'u. Qaabii gadi baasi. Atis bayiga erga isaan ba'anii maal hojjettanatti dheekkamu miindaa kootu hir'ata. Waan tokko sitti himu utuu isaan jiraatanii baay'ee gaarii ture isaanitti waan ani mana isaanii keessatti waan akkasii namuun kun dogoggora guddaadha. Fakkeenyaaf amma warraan ijaan argee dhoorri kun warraan argeen akkasittiin tilmaame malee namoonni ijaan hin argine ayyaana isa beebbeeffachuun waan meeqa gochaa kan jiran dogoggora meeqa keessatti qofaa kan jiran nama baay'eetu jiru. Kanaaf kun dogoggora guddaadha. Fakkeenyaaf amma maatiin ijoolleen isaa eessa akka oolu gaafa ayyaana maalirra akka isaan jiran ati mana abbaan manaa eessa akka jiru abbaan manaati manaa eessa akka jiru ol hubachaan deeman taana dogoggora akkas akkasii hojjechuu taana kun baay'ee dogoggora guddaadha. Fuula waaqayyootti cubbuudha ayyaana jedhanii waan baay'ee hojjechuu danda'a namni kun dogoggora guddaatu mamaadha. Kanaaf akka kanatti biyyis badaa mootummaa waaqayyoo akkasittiin kan dhaalamu waan waaqayyoo godhu waan waaqayyoo jaallatu. Manaafu maal jedhan beektaa namni dhufee mana kana keessatti hin argamne fuuloo hin jiraatinne akkana keessatti godhee dhuddee. Utuu isaan dhufanii gaariidhaan jedhe mana isaanii keessatti waan akkasii dogoggora amma kanaaf jechuu isaanii baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf dhugaa dubbachuuf atis yoo isaan dhufan ittiin dogoggora guddaa uumtanii nama baay'ee fakkeenya ta'uu kan dandeessan ayyaana sababeeffachuudhaan dogoggora akkasii uumaa kan namoonni jiran baay'eetu jiru waan ta'eef ijannee moo laallannu isaanii akka naannoo kanaatti. Kanaaf namoota baay'eetu dogoggora akkasii uumaa jira. Ayyaana maali akka ta'e iyyuu hin beekan. Ayyaanatti dhuganii machaa otoo hin taane yaadannoo foon koo isa kana inni jedhe akka kana isin machii adda addaa keessa lixanii itti machaa kan jirtan. Of miidhaan sammuu boriif hojjetu adoochaa jirtu. Kanaaf ayyaanni akkasittiidhaan ayyaaneffamu otoo hin taane waaqayyoon waaqessuudhaan mootummaa waaqayyoodhaaf qophaa'uudhaan kan waaqayyoon eeggatan malee akkasittiidhaan. Meeshaan dabarsaa. Rakkoon qabu. Kanaaf nagaa hojjetu. Akka bukaatti ilaalaa ta'anii immoo jennu waamti. Mallaasaa kun. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sitti baay'atu beeksitaan gaala. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sitti baay'atu beeksitaan gaala. Har'a nuuf fidee faaraa inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Lecha foon uffate goyoomsa seexanaatiin namni jamukaa boldee cubbuun lubbuu kafanee dacheetti gadi horde firoomni bittinnaa'ee ni taane walankaakaa martuu bu'aa abaarsaa dafqa xurursee daaka amileenis coolligee tokkoyyuun turre falli ganamni miixachuudhaa du'a ta'e galgalli duubaaf duubana laallaan abdiin erbee bututaa wanti hundinuu faalamee yaada namaa rukuta mogoleen jalaalaafaa deemuudha saakachaa utuma waa dibatu fuulli isaa daalachaa dhabee muka qabatee laabbee bitin turu karaan hunduu bawwaadha wanti inni eeggatu hin jiru hunduu yaaddoodhaan eelee dhuga qayyootaa furrii waan isaaf suuga ta'u dharree dhabe gurrii qofaa gungumee aadaa takka maraatee uumama ulfaataatu baala ta'ee salphate jiraachuun bita galee addunyaan bitaachee namni abboon dagatee fedha fooniin machaa'e. Kan hundumaa godaansuuf sagalee foon uffate abdiin bara baraa Yesuus nuuf dhalate. Waaqayyoon ni wixineesse soquuf daandii araaraa
urgufee baasuu yaade ijoollee isaa irraa daaraa erguuf biyya lafaatti sagalee foon uffisee murtoo kana fakkaatu onneesseera luqqisee hafuura qulqulluudhaan gadameessa siilessee akka jirbii gochuudhaaf cubbuu namaa diimesse silaa jaalalaaf jedhee asii gadi sigigaata addunyaatti mul'ate ta'ee abdii jiraata. Ifatu marsaa jira ardirra bololiyee duumessirraa ka'eera aduun guyyaadhaan mandara Beetleemii kutaa biyya Yihuudaa dallaa horii keessatti kan nalate albuuda yaadee qaawwaa cuqqaaluu kan addaamiin urame herregni keessaaf bakkee tilmaamaan xumurame gara dacheetti dhufe ta'uuf muratee jaarsa daandii araaraa tolchuuf jikse tulluu abaarsaa fuula keenyatu ife nurraa cireerangamaa abdii fiqne tokkinaan nu harkise baargamaa nu barbaachaaf gad bu'ee dhiisee qixa mijatu waa'ee keenya geejjibaa hiddisaa dhikkifatu ifa balaqqeessisee marse pilaaneetota Herodoosiin danfise silaa uumamaan goota wadaroo jaalalaatu samiirraa gad harkise qixa isaaf hin malle dhufe kabaja ofitti hirrise amma booruun baqaqee foolii aduun nagaa ilmaan namaaf warrigee garaachisaa madaa dhiira kuma lilchanii kunuu isan madaalle abbaa murtii qajeelaa mee asimannu jaalle guduunfaa waan wal buusee hiike ibboo xaxamaa kormi abbaan hafuuraa dhaqaa gala jajamaa kootama nagaa namaa qoricharran dabarre kan qofaa lafa raasu akkasaatti nagarre kan wadaroon haalotaa kottee isaa hin sakaalle kan ayyuun tuttuulamee wal baatee isan caalle qorbaa'ee kan diriirsu jibbaachisa mormaa gootichi nuuf dhalate waan hundaatiin iyyuu korma ulfinan mana ga'u waaqaaf lafa sochoosu aboo waaqummaa isaa abbaa isaa wal qixxeessu nuuf jedhee mararfanne qooda keenya salphatee ilmaan abbaa koo jedhee miseensummaa nuuf laate uumama miti uumaa hundumaadha inni nuuf dhalate hangafa nagaadha. Jiraataan nuuf kenname taa'umsa jalloota saraasu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii moo akkasumas as hoteela Kakuumaammee keessatti kan argamtanii kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira akkatti gammadaa bu'aaraa jirtan abdii guddaa isinirraa qabna. Egaan gara xumuraatti dhufaa jira fakkaata sagantaan keenya. Egaa tokko lama jennee as gara xumuraatti finnee jirra. Xumura kanarratti faarfannaa garaagaraa qabna. Waaqeffannaa waliin hin qabaanna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa hedduu isin galateeffannaa mee kanatti aansee faarfannaadhaan Waaqayyoon walii wajjin guddisnee waaqeffannaa nu wajjiniin tura. Faarfataa Girmaa Kabbadee haamileedhaan gara waltajjiitti nu simadha. Akkasumas faarfataa Hindibuu Girmaa gara waltajjiitti faarfattoota kana lamaan haamileedhaan nu simadhaame. Har'a nuuf fidee ifa haaraa inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Come, hey, yeah. Babika, Jesus sifa galat, hallelujah. Babika, Chalam bisa, omna koti ala natitae, kanas sanas. Jedhe dubbachuu fi humna hin arganne galante jedhe garuu galata fideera haa kabajamu maqaan gooftaa baroo maamaa bara jaalallisa humna kootii ala natti ta'e kana sanas jedhe dubbachuu fi humna hin arganne yoo gammachiise jedhe garuu galata fideera haa kabajamu maqaan gooftaa baroo maamaa bara yoon isa faarsu keessi koo hin gammada
Kana gaddisiise suni keessa kooti bada Yooni safarsu keessi koo hin gammada Kana gaddisiise suni keessa kooti bada Lay 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 la 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 oh Shaya numne tu kesa saate nama burka nama sena kamne tu gafa sargate dol fina daka waka kasiti yero hunda kanani safarsu hallelujah Shaya numne tu kesa saate nama burka Nama sena kamne tu gafa sargate dol fina daka Waka kasiti yero hunda kanani safarsu Yero ume kisati kanda fedo ferokina kesabasu Kalanundu teso isarati Hata ofi paru mahamma parati paru mahamma parati kalanundu teso isarati Hata ofi paru mahamma parati paru mahamma Lay 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 Jalal lisa umnakuti ala natitae kana sanas Jere dubbachu fe humna hin argane Yoga machise jere garu galata fidera Haka bajamu mak angofta baru mahamma bara Yoni safarso kesiko hingamadam Kana gaddisiise suni Kesa koti bada Yoni safarso kesiko gammada Kana gaddisiise suni kesa koti bada Hallelujah Olmanke olmarra tolma kamtu sakamir rawaye dimma ko fera sifalma daga mera kamfaye sinnalen jise halella ogumma kollalla badu ofta ko ganke fanela garumma ke tinnam badu garumma ke tinnam badu Jalala ke barjuma ke huwa ke nufe mulpadu garumma ke tinnam badu Jalala ke barjuma ke
waaqeen dhufee mul'atu. Bifte furrisato batu daga Namo sifte lupu korra ufte naga Gate biya wachimbate dire lola Sina desu ojin kanke undura titala Gawe sako ambakuma Yedalo bareda sifuma Camisa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Camisa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Silleli sakale ulkase Ango duwa sidungutese Silleli sakale ulkase Afa barta sidu darsase Silleli sakale ulkase Mofa barta sidu darsase Silleli sakale ulkase Nambayisa galatake Nambayisa galatake Nambayisa galatake Orma finkanu kake Nambayisa galatake Nambayisa galatake Nambayisa galatake Orma finkanu kake Kamesa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Kamesa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Silleli sakale ulkase Mofa barsa sidu darsase Silleli sakale ulkase Do it Silleli sakale ulkase Mofa barsa sidu darsase Silleli sakale ulkase Nambayisa galatake Nambayisa galatake Nambayisa galatake Arma finkenon kange Nambayisa galatake Nambayisa galatake Sifi omugan keti galanni si farsa mugan tabaketi Sifi jump Sifi omugan keti galanni si farsa mugan tabaketi Nambayisa galatake Nambayisa galatake Nambayisa galatake Orma finkenon kange Nambayisa galatake Nambayisa galatake Nambayisa galatake Orma finkenon kange Kamesa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Kamesa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko ambakuma Yedalo bareda Kamesa ko Kamesa ko ambakuma Yedalo bareda sifuma Tokicha ko Yedalo bareda sifuma Silleli sakale ulkase Mofa barsa sidu darsase Silleli sakale ulkase Matu kabesi na basi chirande Uri otulu na bosi Matu kabesi na basi chirande Otulu na bosi Daga kenya wallate ruke sayare Uri
Wedduu galataa weddimnee tulluu tolyaane. Diinni ribee nu eegaa nu gamaan baanee. Kansioonis waraanni isaa nun nun dandeenyaa be. Obturuun dhaaboo sichirande. Obturuun dhaaboo nunigaa sichirande. Obturuun dhaaboo nunigaa sichirande. Obturuun dhaaboo nunigaa sichirande. Obturuun dhaaboo nunigaa sichirande. Eebbifamaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya as galma hoteelaa Kakumaamee keessatti qopheessine inni guyyaa irraa kana fakkaata ture. Mee eenyufaa galateeffatu? Egaa sagantaa guyyaa irraa akkasitti akka inni bareeduuf kan nu bukkee dhaabbatan baandii JCPT akkasumas mana uffata aadaa Antiikoo. Baay'isnee isaan galateeffannaa sagantaa keenya kana sponsor gochuudhaan sponsora sadarkaa tokkoffaatiin kan jira keenya dhaabatee mana nyaataa Kakumaameeti. Akkasumas Nairobi Sauna. Nairobi Saunaas guddisnee galateeffannaa kana qofaa miti gaa konkolaachistoonni keenya nu cinaa jiru. As sagalee waltajjiirraa waraabamuun kan cina keenya dhaabbatee obboleessa keenya Miikii baay'isnee isa galateeffannaa. Itti dabaluudhaan konkolaachistoota lama qabna kan sagantaan keenya iddoo kanatti dhufee akka miidhagu kan taasisan Addisuu Badhaasoodhaa fi akkasumas immoo konkolaachisaa Fallaqee hedduu isaan galateeffannaa. Akkasumas ogeessolii kaameraamaanii keenya Fiqiruu Haayilee Abdii Qalbeessaa fi Sooressaa Cimdeessaa guddaa galateeffannaa. Eegaan gara waltajjii kanaa dhuftee waltajjii kun akka miidhagu kan taasiste immoo editara keenyaa fi sagantaa keenya kan miidhagsuudhaan cina keenya dhaabattee obboleettii keenya Feebaniin baay'isnee galateeffannaa. Egaan sagantaan keenya gara xumuraatti dhufeera. Inni jalqabsiisee nu xumursiisee Kiristoos Yesuus galataa haa fudhatu. Nun qopheessitoonni sagantaa kanaa Ammaskaram Baahiruun ture. Anis immoo faarfataa Heenok Joorjiiti. Ayyaana gaarii.